David Rosenham jedhama namtichi kun waa'ee nafsiyyaa ilma namaa qorata. Namoota sadiif hayyamsiisee san booda gara mana hospitaala Maraattuutitti erge. Deemaatii nuun dhukkuba jedhaatiif galmeessaa san booda waan isaan siin godhan laalaa jedhe. San booda namoonni dhaqanii akkana jedhaniif galmeessan. Doktoroonni jara wayita maran tunniin dhukkubaanii nafsiyyaa qabanii Maraattuudha jedhanii achitti hospitaalatti galchan. San booda namoonni lakki nuun dhukkubu jennaan warri hospitaalaa namoota sanniin gadhiisuu didanii lakki isin Maraattuudha jedhanii hospitaala keessatti hidhan. San booda David dhaqee wayita jara tunniin lakki fayyaa qabdi jedhan hin didan. San booda ammallee namoota biroo ergee jira jedhee dubbate. San booda hospitaalli nama 41 gadhiise. Hundi isaaniitu namoota fayyaa hin qabne. Namoota inni ergisanii namoota tokkichayyuu gad hin dhiifne. Ajaa'iba! Ani ka gaaffii natti ta'e maraataan eenyu amma kana keessatti Deevidii jara ergisani moo jarattii sadan uf dheeyxee galmeessisani moo doktoroota moo namoota doktoroonni 41 baasan sanniini moo eenyutu maraataadha moo sila anaa viidiyoo isinii dabarsaa jiru kanatu maraataadha.